بتوتي لبون نما أكا مدانت أكا غرتي بشنغا بالشاتتي دلالوتان غندومان تم بكي رادوف توني جادا جرت بكي دلان اتي أقدم تجرتو still now هوشا كتابر كيستي ايسوني سچتي دلان أقدم تاو جرت أما تنوغا بند سند دبرا غرو موس كيستي وري فاتر را واللولي وري فريند را واللولي نمني قادما را واللولي نمني دچير را واللولي نمني قوير را واللولي نمني مالكا مار را واللولي أكانما فوداني او پوستی گوداني سوراتنا دا فيديور كليسر نا اولج كيرو خفلوتي ميدم كيرو وداي ميدم كيرو ددري ميدم كيرو اغارفاتي ميدم كيرو اداباتي ميدم دبينا كسنتات دبينا مديمو دجرتو سرنان ديمو دجرت خانوان ته بكا خان الرتي لاكي نمني خون اوسو وان تكرغان تو كرت انجر غا پوست ته هي جنان نمني خون سيران جوريس ته تيغا بتمو انا ملي نما تو كيتي أنا كنين إسرين خنا ورّي يا ربا خيستي لولا ديگريك أوه هندا جولة دا هنگاي دا چيسوگه سوشال ميديا رار كجرّا نجرّا إبينو دوتي ما إفوتي جاني تانا كسيتي وبسان نوه گدادان نامسا أبلي سغيسا لوبسا يوسف إنو تيتين دبچو جران إفوما تيتين دبچو جران أن أبسا تيتين دبچو لجرا قالتهم أبسا خيني أغرت تختخي سارفي أغرت أبو جوهر خوني غرت دكتور أبي راي هنافي أغا قويا دكتور أبي راي هنافي أرين اتبات نيا رباتي فنيان خيسباتي بكهون دباتي بوبا جلباتي أتشغا دباتي كرم نجا أنا منتنا imagine غانغون Gurbang awe malak awale gure bitejaan cem tau ganda gawa garte ganda dilatakan dak ganda dilatakan daka gurba illu jane ne awe bitejan lola je garte jara suudi jiru hanaf gurbu man sana mas khagarte maka garte ma jorde mu kana bite fi kha falo miliona fi wahqab agarta warre khamanti dullati warre na khatabdan akote sana dullati akasete duba gurban suni matanne mak agarte miliona khana bitefi nin dake cimta is free agarte akasete duba jara khanya jara garini matansa jara gari matansu agarte yo garte ya garte firra dor kilal modita agarte abdi malite abdi aliya akotate dulatin akasete jara garte maka miliona follower kabu bite khakawe bite suudi terge himatansne sigale amma isin garte warre akamat ansam tanin fene falo amalle miliona shantam bita asene mat ansu acho efe johar nama hina fa khaisa arrin habba milioni shanatibat jara khain imagine doktora bijira hina fa kam duba kasinja ani ya dahiya khone agarte namne ka fedaya du mirga gutu kaba agarte amma namni na chimpu arada len aguya kana yatejani evidence male maka ya johar tige sani johar matansu mirga ka karu there is no evidence ani human channe agarte anamma gostiti ya faranchi da busi video gananjate oromon sababne tinajiputu busu am against kawe taxi wara Canada hanana ramura yon ukup sade wara Canada hana dahtara nagaysa yon homeless te wara Canada hana shelter na hana ani gosan kabuma gostiti ya Franci duba akasi jara khanya khakawe bute gurba taraha of illu khajanin kananja chanda gaya cemta garte jare arsi kawe bita daw mata dukera khasa wara garte arsi making ya chana ma jese unda jiramat am famne jare so sigale johar making ya chawara na ma jese jira jare sunelle ne matan samne agarte hogana kana jo wari na ma jese honundi guramu qaba jara khanya gurame amalle fanni famu qaba duga wallahi fanni fame dudu uqaban malif nama ajjesan
higgiin Suudiidha namni nama ajjeese du'uudha. Period. Amma mucaa gartee haati xiyya ana hobxina qabdi yaabbalayyan kiyya na dhiisaa jedhu ciibsanii qalan. Ana amma laalle yoo laalle amata guutuu anaana qalaniin lafarraa fiiga. Imagine wanni isaan dalagaa. Arada, can I ask you a question? Yaa waan gartee hedduu nama sodaachisu. Sarratti wanni kun hundi sarratti dhufa sarratti arkan jechuudha. Why I'm not seeing it? You know the warri nama qale kana moobantee gada. Wanna mu maqalan kana hun arku. I don't see anything. Social media ma kana rafidanii live stream irratti qalanii namni gariin ililli takka darbee maratee deddeemeni nama gagarsiisaa jira. An amma illaal. Yoon illaale. Manabaan dhufanii naqalan amata guutuu amata lamafaa amata sadiifaa I didn't see it. Jaroon geesse kana gaafa dubartee ibsa jannoo baasee jira dubbisan irratti maal laalta jiin. Wallahi it is scary sigalee amma Jawhara making ishee ijaanii makiinaan adda harkisan jarri kun hudduufaa wal salan qoomuluut tahan amma nabi luuxiin dhufuu qaba jechuudha bar Suudii jiratti Oromoo tanaa jechuudha. Malif nama karaa deemu Sinjaan zamanan qoomuluut san nama karaa deemu gartee dadhabee kana qabanii akka malee godhuu turanii. Suni Rabbiin gartee balaatti buusee achuma dhahaa ta'anii ummanni kun amma Rabbiin dhufee bikka dhaabbatanii dhahaa godhuu qaba akka gartee qoomuluut sanitti. Maal jechuun ilma dhiiraa gartee hudduutti waa sussuuqe. This is disaster sigalee. It's disaster what happened in Saudi anyway. Jawhara ammoo gartee akka qaalitti jaarsirra fuudhee hinaafaa waan qabuufi waan gariin agaraa waan gariin agaru sigalee. Hinaafaa keessa arriin bikkuma ittiin bahin hin jirtu amata 8 dabara ana imagine. Kadarara. Gaafa duraa takka doktor Qoontara gaafa baasnee takka dullatti gurbaa dhaluu dandeessu oduu jaanuu beeki diliitii yaa'etti bahe qaalichi osuma deemuu hinaafaan arriin bikka hunda isa baatama funyaan keessa waan laalte arrii qaba. Anammoo yoon bira dhaabbadheen tala isaatiin fakkaadha. Wallahi billahi diliina seenaniitu mataadhaan itti ba'e uummata kanaan jaa hoggaa takka. Duuba akkasii agartanii jara keenya nama gartee badiin balleessinillee maxxansinaa Jawaar ni jirta as keessa. Ni jira as keessa maqaa waan ittiin maqaa jiibii xiqqaa tokkoon jiraniin beeka. Jawaar nama gartee badiin balleessine maxxansine irraa kaase. Warra ammoo badii dalage hunda isaanii maxxansi. Hundi isaanii itti gaafatama jala bu'uu qaban. Ka makiinan nama hidhee adda harkisee ajjeese. Ka waan hin dalagamin dalage. Ka ilmoo namaa gachiibsee qale hundi hidhamuu qaban. Yaa hammasiin irraa ja'a galatoomaa maayikii isinii dabarse ammoo ni jira Jawaar as keessa gadaa araara. As keessa taa'ee dhaggeeffateeti. Deemee booda ajandaarra haasa'uu deema nu khorrajeetti durillee haasa'uu ture Jawaar ni beenanu. Gaafu paaltookiitis bara akkasuma ture bara. Nu khorrajeet deemee haasa'uu. OMNs barnumarraa khorrajee baase. Amma dhihoo tana laal gadaa araaraa dhihoo tana mucaan gartee dabbaal jedhaniin dubbii tana hoggaa dura gaffidee ijoollee affaaxaxee baasu taa'ee laalee fiigee warri araadaa arrabsisan hunda keessa miitiin isin godha. Lal fiigee mana kana keessa namni nama godhe tokko hin jiru laan garuu almiyyuu sanduran dubbanne mucaa khorojeeti amma wanni inni itti chaansii mucaa sanarraa qabu maali si fakkaatti namicha ambaasii dabbaaluma khorojee bara ammaas eega mucaa ammaa namicha ambaasii Itoophiyaa keessa dalagu ka Suudii jiru sun maali maqaansaa Kamaali moo maali? I have no idea. He's from his area anyway, whoever he is. He has connection, that's all. And I'm a company that has a connection. The wallet if you Jebar. Yeah, it's all about connection. Connection one abu fit the fame the gate arkate. Mo the Bal is the owner of this all situation, Sigale. Credit the Bali Kaba. Martin net Koraja Hanadisi Manjanet. Warning gartee khoroja kanan disnef oso khoroju school outfit udda dabe gurban jas bada beite
أما أصلا خرجوا برزدانتي تهو فديت دلقوا في ديك أبيه أنا من شيء أبيه جانين سونسات أجانا بيته هنا فاقي سما أرين بكم تنبهين قبض أما 70 ساعة اللين أرين يو والقبانو شورا قرمنا جا استغفر الله Akka ajandaa duubaa fatan akka tanaanuu piip maallaqa wanta ta'u jirtanii jedhee piip wanta waan firanillee ajaan isa kun qabuuti garuu jedhaaf ajandaa baaftee araadaatti jabaadhu jechumaaf hin jee. Amma fuudhaniiti araada maxxansi jaanii footoo jetti geessan amma yoo nama maxxansi ani ganda gosaa keessan jiru gosan qabu faranjiidha gosti eessa baasan nageessan mana maxxansi an. Itti erguu? Anu mucaan kiyya tokko kaleessa dhagaye. Mucaan kiyya tokko he's 7 years old, right? Firija keessa waa kaaye beete waan dhugu kana and then he didn't put it in the right way. I was thinking about sending over there. Mucaa isatti ergu It wasn't me. Any generation, it wasn't me, Tibete. My generation it wasn't me, Garte. Amma cholenti yete frija kaisa wanta kakaete. Iran fadanya okay, your food is still here, can I warm it for you? Gacha, no, that was not mine, it's yours, you forget to eat it. In Chamber, Yachumfed, Borchi Basumfed, Betan. So it was a mina basana arada wanta ko ban nadi bujiran amma namni gora qabati gare qabate amma ugga namni waan nama tokko ani hoggana oromoti jedhen gadda kush media irratti hoggana nama isa bilerleen jirre mandure namni mo isa gare qabate wal geeyse akka hoolayitte yaatu tuni tanama arabsu namtichi kun boodogga wanta qabate nama iddo birani bitaw qabu yor qofa daawud iskas mufaas amma bar la Akonti yata kabani ali hoga khasare mare fatashate sa mana khaisa wa Jori bajjar ma ba khol jala khoroje bargaretan ya so inni amma bekhi ya politika kisara darasabatina baka khara khana namati ko hoye garte akana namni garte amalle namni ka khababe hoye tanan chaqasu jalatan beete umaman I'm still in business jachul busa ifhimu daf bait amma taqabo da jawar kum baita ya fotoleka khasaranya solona katne shibbu hala illi tora ba illi tor galaxy tak lancha kapani growing kapani yachu egaluf de ma war taqabo da next year 2027 ega 2027 siguru tajibadu namashan yeah 2027 ega ama 2026 August si rame 2027 by August he will be gamer sigale gamer tabata useta taragage sigale hamasini raja awari dulati nanja tangalatoma agefadu wana namas warni abdinti ya umri daerah de dullomu wante hef galatoma warena bistani dulati nanjatan galatoma heduna khataba maka dulati hana I love it No, sometimes it's okay, baby. One marada, she's a queen of entertainment. Hi. I know. Seriously, aswitani, mama. It's just like a little bit of nikhofluka, which is tomorrow. Huh? It's just like a little bit of nikhofluka, which is thank you kami tufuna mo kami Sagalen tiri bereid seda. Atufu aye, ha? Atufu aye, me bariga. Ojiran ture, refu guta kasenetin ture. Natin anjo inenin beduran durse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan naga fayya. Damin tura hunde kesan warasa jitan sheshe everybody na kam naga jirtani fayya. Eni au yoro oromo wanjate zamano dula naga walin gafatan jani. Dabbi amma jabate wanjan jani duri wari khanya tako
eegaa naamina jibbee naamini wadaajaa jibbee jaan abbaa jibban illaa kan jibban jaan ammas mammaa isatti jira ilma guddaati manguddoo yeroo guddanne akkasuma dubbanne haa ta'u immoo waan jechuu barbaade amma dubbii takka reefu bareedu dubbate gadaan yeroo reefu dubbatame yeroon keessa wajjini wanni ni jee maali dubbii yakkamtoonni saaxilamuu kanarratti namni gartee gaafii qabu mamii qabu tokkollee hin jiru namni martirra walii galaa je garuu immoo je dubbiin gartee namoota shiraan jibbansaan loogiidhaan maqaa isaanii gartee akkaaf akka maleetu dogoggoraan maqaa isaanii maxxanfame suni sirreeffamuu qabaa waan jiru kaase. That's the point. Gubbiin guddoon achi jirti. Namoonni yakkamtoonni saaxilamuu isaanii irratti namni walditu tokkollee hin jiru. Garuu namoota gartee maqaan isaanii yakkaan dogoggoraan asirra maxxanfama kuni sirreessuu qabaadha Jawaar. Dhugaa Jawaar ammaanis siyaasaan waliin galu akka nama tokkotti ni beeytanii. Garuu taatee amma godhaa jiru kana namni duruu irra walii gala. Even obsaan Yusuf illee namni martuu irra walii gala. Garuu namoonni gartee xiiqee walirraa qabuun jechuun hammeenya komii irraa qabuun maqaan namoota yakkii keessa hin jirre maxxanfamuun sirrii miti. Amma gurbaa reefuu dubbate cinaaqsan jaasuni amma inni dhuguma isarraa lubbuudhaa dubbate. Wanni suni gartee silaa kilaarifaay ta'uu qaba qulqulleeffamuu qaba. Amma gurbaan firoomsaan gartee maqaa gurbaa kanaa balleesse kuni deebi'ee maqaa isaa sirreessuu danda'utu irra jiraata malee namni tokko isa qulqulleessuu hin danda'u. Mucaan san gabbee aboo jarana maqaa gurbaa kanaa ni balleesse yookaan isaa miti cinaaqsan biraatiin baana jee kilaarifaay godhu qulqulleessuu qaba waan kana. Yookaan dubbiin gurbaa miskiina kanaa gurbaan kun amma reed laayinii keessa jira jechuudha. Who is responsible? Jawaariif ta'e mucaan maqaa isaa balleessuu illee they are responsible too. Kanaafuu wanni dubbannuuf maali akka gartee wanni kana wal fakkaataan hin maxxanfamneef sirreeffamni godhamuu qabaadha malee saaxilamuu hin qabu namni jeerra wal dubbate hin jiru. Garuu yakkamtoonni saaxilamuu qabanii namoonni dogoggoraan gartee amma fakkeenyaaf shurrubbee sunfaan nama gartee ilmaan Oromoof dhaabbatee bakka san keessa halkanii guyyaa ilmaan Oromoo gartee gaaddisa ta'ee fi dabarsaa turee fi dalagachaa jirudha. Yakka tokko keessa harkaan qabu namni sun nama gartee ammallee irbuu ganamaa qabu na waraana bilisummaa Oromoo tullee jechuun nama dhagee. Haa ta'u garuu namni gartee halkan tokko waraana bilisummaa Oromoo gadi namaaf walitti darajee illee yaadu. Haa ta'u garuu namni akkasii qulqulluun gartee yakkama taa'amee yakkamuun sirrii miti dogoggora kun. Boo nama kun gurbaa sanii silaa biyya keessaa qabaanne yoo amaarree kanatti magiddaa ayyaana keessaa rabshaan ukaa. I give you point. Jechi kiyya wanda jechuu itti fadhee wanni dubbataa jirtanii fi namoonni dogoggora maqaa isaanii maxxane sirraa'uu qabaa waan kana Jawaarillee dhiifama gaafatee kaasuu qabaadha barama pointiin kana moo kanaa migata akkasumaami uliifillee of eeggannoon godhamee wanni maxxanfamu of eeggannoon deemamuu qabaadha. That's the point. Kun immoo qeeqa jaarumsaa jaa malee qeeqa hammeenyaati miti. Qeeqa bifa hedduu jira. Kanaafuu galatoomaa marii bareedarra jirtanii guutuu tokko hojii godhuullee ni jiraata garuu dubbiin dubbii lubbuuti. Akkuma reefu gartee obsaa Yusuf jee wanni gartee yakkamaan laal jara keenya jarri kuni sheekootiin sheeamini biroo jettamu Musaa Suwaalaa jettamu abbootiin gadaa jettamu haati siinqee jettamu mootummaa jettamu imbaasii jettamu kadhatanii dadhaban jara kana jara keenya. Arraan tan ammoo gartee sochiin tuni gartee jijjiirama fidaa waan jirtuuf namni sochii amma godhamaa jiru kana mormuun dogoggora mormuun sirri garuu sochii tana guutumaan guutuu mormuun namummaa dhabu amantii dhabu beeyladummaan lakkaa'amuudha namni kun nama gartee namummaa hin qabne sadarkaa namummaatu jechuudha namni waan kana ajjecha san deeggaru dhumaatii namaa san deeggaru gudeeddii ilma dhiiraa deeggaru saamicha ilmaa Oromoo irratti deeggaru suni yakkamaadha inni namni waan san jaalate. Sadarkaa yakkaa keessatti abbaa yakka dalagee fi abbaa yakka san jaalate walqixa adabama by the way. Kanaafuu yakkamaan saaxilamuu qaba dubbiin tun gartee jabaatee itti fufuu qaba Jawaaris dhaabuun qabu waan kana garuu maqaa namoota dogoggora maxxansa kana kaasee dhiifama gaafachuu qaba. Dubbiin asumarratti osoo warra waliigallee gaarii na fakkaata yoon dogoggoran of kolcha jara keenya ammoo maqaa namaa guddoytan. Daragaa wajjin bareeda waan takka nu hubadhu mana kana keessatti Jawaarmaa waan sana hojjeta namni jiru tokkoon jiru haa jirullee natti hin fakkaatu ibiin sappoortii waan kana godhuuf edellee irraa dubbannee obsaa fa'aan akka waan kana kontaaktii godhanii waan tana ragaa qaban wantoota adda addaa jiru kanaa wajjin deemamee rakkoon tun uummata irraa akka dhaabbattuuf yeroo weestitti goonee irratti hojjetamaa jira. Haa ta'u rakkinni tokko mul'atee jara keenya waan deemaa jiru hin garre waan deemaa jiru namni dhufee as dubbate sanis akkanuma lafaa ga'ee waan dubbanne
waan tokko jira beektu gandummaas bitanii argee tana keessatti bakaalaniiti ummata gandaan wal fitu jaaniif ummata keenya kana arrabsan waan gandaallee kaasuun fedhan baay'ee gandatti sidaman waan taateef anaa waan gandaa dubbatillee asirraan galle garuu dubbiin takka waan sassi dubbisuuf deemti warri qawwee bite mana jala dhuunfamanii warri qabuu wanta ta'e immoo ni callifamuu jechuudha tokko. Namticha nama arrabsee namni ati arrabsite kun nama gurraacha moo nama diimaadhaa jee addaa wallaaleetu haya ani taphakaa kiyyaa wajjin dubbaddaa seerattiin gaafadda jennaan fincaan firra facaasee manaa bee ala taa'eetu arraan tan akka dhiiraa ta'ee waan namni hotte ta'e namarratti as deebi'ee wanta waa jechuu barbaadan. Siigalee. Amma dubbii tana keessa yoo dhugaan jiraachuu baate namni inumaa'uu waan itti ergan feesbuuka lamaa sadi banattee waan barbaadetti ergitaa namni san fuudhee sii maxxansaa akkuma jaame san maqaa balleessii fi wantoonni adda addaa dhuftii jechuudha. Wanni kun dhaabbachuu qabaadha. Rakkoon hawaasa keenyarra jiru furamuu qabdi. Waan nan jechuun jiru keessaa tokko. Sultaan nama lama mukkanas turaallee hundi dhugaan saniif deebisaan kanneen tura dubbaddu turumbatu kanneen. Laali gurbaani haa yakkamaa deeggaruu jechuun hangaan ammaa yookiin banatiin hin dhufne bilbilli waliin isin beeytani. Namni yakkamaa deeggaruu jechuun yakkamaan ati jettu kaniin an deeggare sun kamii jee gaafannaan irra deebi'een dubbadhu amnaan stupid jee gabbu'e. He think we are stupid though. Yeroon geessan nama as wajjin jirru qaamaanis wal beeyna gama heeraatiinis yoo ta'e wal gaafachuu dandeenya. Waan amma immoo nama yakka qabu kan nuti deeggarre kana gabbaasee himuu danda'u qabaa jechuudha. Gama biraatiin wanni ani silaa inni jiraate waan gaafii dhidheesseef jira. Egaa inni deeme wanni jenneen jirtu maalii fi dhugaa keessanii maa dhaabbattanidha. Yes. Cinaaqsan yoo dhugaa qabaate anis cinaaqsanii dhugaa wajji jirra. Nama yakka dalage immoo abbaa keenyaas taatu ilma keenyaas taatu intala keenyaas taatu. Asirratti waan tokko kanaa hubattu faarsin goonni nama dhuunfaa kun ilaala mee naa obsi ilaala asirra waliin yaadetti naa qabta ammasii fi dasii ani waan dasii tanallee mijoota asirratti hin argin beeku turaa fi dasiin akkamittiin maxxananii yoo harakkoo qabaattan taate anaatu jalqaba maxxansa jedha dura fakkeenyaan baana. Amma warri waan kana oofu warra akkamiiti jennee haalaallu fakkeenyumaan banaa beekadhu ammoo ni dubbisee gaafachuu jira. Jawaarii gaafachuu jira. Xiqqishoo ragaalee ammaa kana dhabeensi'a. Ragaalee gaafa duriis gaafa anaaf inni asitti qaamaanis hojii turrees if duuba deebi'ee san keessa barbaaddachuu danda'a. Gaafa anaa isaa Dr. Tejakenya Hamza grupi keessa hojii turrees grupi san keessa yoo deebi'ee ilaales arrabni kan Johar namoota kana hunda arrabsaa tureetitu hedduudha malee nuti chumattuu waan arrabsinu bakkuma kophaa sanittu namni immoo afaaniin baalageedha kana maa arrabsu isa. Haadhatii sana akkana godhaa namaan jiru hoggaaniif dubbiidhaan nama dadhabee isaa tokkos nama arrabsa ture. Yes, waan adda addaa irratti yaada bakka adda addaa irratti wajjin hojjechaa turre. Hojii wajji hojjechaa turre immoo hojii dhimma sabaa irratti fi dhimma siyaasaa irratti. San keessaa yoo qabaate inni haa dhufu. Akka dhufuun barbaada. Ragaa akka barbaadachuu ture kalees dheengaddaas san duraas harkaa turre. Ani inumaa waan carraa harkadhee akka turumba dhuunfaan ergeef sanitti hin arginee fi malee gaafatee dhabeessa fakkaata kanama biraallee gaafatee dhabeessa turumba duun haa dubbatu ani namoota 3 yookaan 4 jiraan jedhe
kan inni karaa malee maxxansee jiru. Namoonni sun ammoo haala hamaa keessa jiran. Namoonni suni miidiyaa kanarratti ija sabaa hunda seenaa kan qulqulleessuu danda'us Johaaruma qofa. Abbaan ammoo waan ragaa qabutti ani akka kana keessaa harkan qabu ragaa naana dhiyaatu jechuunis mirga. Namoota kana badii isaanii namoota irratti hin beekne kana akkasitti irraa dubbachaa jirra. Sanii alaa Jawaarii dheengadda fudhate malee eega dubbiin tun oowwituu ta'uu arge. Keessattuu taatee Jawaar gabbaaftee jira. Taatee Jawaar amma gabbaaftee jira. Taatee isa gabbaafte sanii fi nuti barootaa fi waan kana booyaa turre. Barootaaf ummata keenya manguddoo teenya abbootii gartee itti gaafatama lammiileetii fi akka qe'eetti illee bifa caasaa koominiitiitti illee wal jaaranii qe'ee san keessa jiran kan magaalaa keessa jiranis akka mala dhawan warreen gurmuu obsaan faan keessa turan keessa jiranii wajjinis ummata kana dandamachiisuudhaa fi yeroo dheeraadhaaf carraaqaa turre. Gaafa sanoo dubbii deemu jettu tana Jawaar quban qabu akka gaarii quba qaba. Jawaar irraan tana ijoollee gaaraa itti ida'uun qoftiinuu maaliif akka ta'e anaaf inni beeknaa jechuudha. Namni haagi tokko namni muraasni illee ni beeka amma ijoollee gaaraa wanni irratti xiyyeeffateef bakka sama waatu jira jechuudha. Waan sanis waliin beeknaa guyyaa dubbiin nu gad dhufte immoo dhugaadhaan dubbanna amma mucaa Cinaaksan jedhanii gabbaasan kana. Tokkoffatti mucaan kun nama Su'uudii jiru. Namni biraas isa miidhuu danda'a. Garama mootummaatiinis qabamuu danda'a. Gaafa qabame immoo yakka kana qofaa miti heera malee biyya san keessa jiraachuudhaaf yakkamuu danda'a. Sababa isaatti maatiin isaatis miidhamuu dandeessi, ollaa qe'een isaatis miidhamuu danda'a. Yeroo san anis kan miidhamu san keessaa tokko anaan jedhe. Tokko ana. Anis Cinaaksaniin ta'a jechuudha. Cinaaksanoonni immoo yoo dhugaa irratti taate malee cubbuudhaan mucummaan daa'imni tokko gabbahee kan yoo obboleessa kanaan tahee nama biraa kan maqaan Cinaaksanii wajjin wal lole jechuudhaaf Jawaar san fudhatee yakka kanaatiif nama dhiheessuun ragaa tokko malee dubbii badiiti. Duuba miidhaa uummata kanarra dhuftuuf miidhaa nama kanarra dhuftuuf hawaasa kana keessatti